Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Yesuus kenna bara baraan goottaadha. Ardhas jaalala Waaqaa ta'ee sagantaa kalee jalqanne sani akka itti fufnuuf deebi'ee dhufee jira. Waaqi keenya nu gargaara. Waaqi keenya nu eebbisa. Yeroo bareedaa nu kenna. Karaa hafuura fi Waaqayyoo darbee waan hojjetuun hojjeta jennee amanna. Kanaaf firii dhalootaaf ta'u, firii qajeelummaa, firii wangeela Waaqayyoo isa kana dubbachuuf dhufneerra. Gabaassinee faaruu gabaaba'anii waaqeffannaa jalqannee achiin duuba kadhannee sagantaa keenya itti aanutti itti fufna jechuudha. Waaqayyo isin haa eebbisu. Jesus anaaf dhuftee, ati anaaf dhuftee, ngaabi gootee bubbee natti maatee, ati anaaf dhuftee, Jesus anaaf dhuftee, ati dukkana keessa ifatti na baafte, ati anaaf dhufte, Yesuus anaaf dhufte, ati anaaf dhufte, ngaabi gootee bubbee natti maatee, ati anaaf dhufte, Yesuus anaaf dhufte, ati anaaf dhufte, dukkana keessa ifatti na baaste, kanaaf nagaan koo guutuudha, kanaaf nagaan koo guutuudha, kanaaf nagaan koo guutuudha, ati waan na wajjin jirtu ani nagaadha, kanaaf nagaan koo guutuudha, kanaaf nagaan koo guutuudha, kanaaf nagaan koo guutuudha, ati waan na wajjin jirtu ani nagaadha, nagaa. Manatti jirtu ooluu nagaa, goonatti jirtu ooluu fayyaa, nagaa. Manatti jirtu ooluu nagaa, goonatti jirtu ooluu fayyaa, kanaaf nagaan koo guutuudha,
ati mana wati anagara kanaf nagare gurutuda kanaf nagare gurutuda kanaf nagare gurutuda ati mana wati anagara harka keenya ol kaafannee mee nagaa manatti jirtu nagaa manatti jirtu mee nagaa manatti jirtu nagaa Wanamu ate fakata biyila bana marse isanjire bekumsa sasana mulise isagara silale itiko irrada barse hindagenye gonkuma gurriko isanina tasase Wanamu ate fakata biyila bana marse isanjire bekumsa sasana mulise isagara silale itiko irrada barse innagenye gonkuma gurriko isanina tasase Hana kotana naziliyate jirta kana frankoko esanati mulata afura kotana naziliyate jirta kana frankoko esanati mulata Hana kotana naziliyate jirta kana frankoko esanati mulata afura kotana naziliyate jirta kana frankoko esanati mulata Sanati mulata Amen Hala kotara naziliyate jirta ikana frako sanati mulata Hallelujah Afura kotara naziliyate jirta ikana frako sanati mulata Nagada Fayada, fayada, fayada.
manatti jirtu hunduu nagaa fayyaadha biyyatti jirtu hunduu fayyaa biyyatti jirtu abbaa manatti jirtu hunduu fayyaa godhatti jirtu hunduu fayyaa biyyatti jirtu hunduu fayyaa godhatti jirtu hunduu fayyaa amen manatti jirtu hunduu fayyaa godhatti jirtu hunduu fayyaa. Hallelujah. Jesus. Jesus guddaa. Jesus amen. Tuwana ikabu anda simadalu yodabe si walalu sikesana ilale barko tasanim badu sekanum niko hallelujah wana ikabu simadalu yodabe si walalu sikesana ilale barko tasanim badu Sirkanuniko, hallelujah. Wananikabu, Shimadalu, Yokabe, Shiwanalu, Sigesana, Ilale Barako, Tasani Badu, Sirkanuniko, Simanamulpiniko. Simadalu, yodabe, siwalalu, sikesana, ilale barako, tasani badu, sirkanuniko, simadalu, yodabe, siwalalu. Sanani inale barako intasani badu sirka unimo simana bulbiniko ikane abu kabenyako sini dunar kapulatu kanko tati kana kimitu Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Jesus kenna guddaadha. Amen, amen, amen. Jesus kenna guddaadha. Maqaan Waaqa kennaa ka ulfaateef ka eebbifame haa ta'u. Ardhaa akkuma argitan kana haadha manaa kiyya kateet baay'ee ka jaalladhu baay'ee bareedduu haadha ilmaan tiyyaa ayyaantuu waliin dhiyaadhee jira ayyuu jedhaani ani
yaa akka seeraatti officially waan ta'eef ayyaantu yoo jedhe tarii yeroo muraasa kana jechuun kiyya ayyaantu jedheen beeku yonatti mufatteelleen galgala muucucumaan finnaa boleettiin kiyya gargaartuun kiyya cinaa kiyya jirti kanaaf tajaajila kana waliin tajaajilla itti fufnee isii walii waaqa galateeffannee waaqa keenya daadimannee waaqa kadhannee balbala kana yookiin sagantaa ardhaa kana isiin nuusaatti achiin sagantaa keenya ardhaatti fufa sagantaan keenya ardhaa itti fufiinsa sagantaa kaleessaati kutaa lammaffaa isaati isa bal'innaan itti deemnee ilaalla amma kallattumaan daqiiqaa muraasaa fi waan keessa isii bulee ayyuu waliin waaqa galateeffannee waaqa keenya daadimannee Waaqayyo sagantaa kana akka nu eebbisu dubbii asirraa dubbannu kana Waaqayyo akka eebbisu waan darbee ija godhatu waan dhalootarra bu'u waan firii isaa bayee boru lafa dhaala dubbiin Waaqayyo dubbii jireenyaati dubbii Waaqayyo dubbii humna qabu jedha Ibrootarratti 4:12 yeroo dubbifanne dubbiin Waaqayyo humna qaba waan ta'eef wanni dubbataarru waan muuxannoo kennaati miti waa ogummaa kennaati miti sagalee Waaqayyooti sagalee Waaqaa kana ammoo hafuurri Waaqayyo keessa darbe hanqina kenna Waaqayyo guute laafinna kenna jabeesse wallaalcha kenna Waaqayyo beekumsa jijjiire jireenya namaa akka tuqu ayyuu waliin waaqa galateeffannee sagantaa itti aanutti fufnaa ayyuu waliin kadhanna. Shin kadhanna Yesus gooftaadha Waaqayyoon keenya waaqa jiraataadha nus kan jiraannuuf isaa fi galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u inni umrii keenya irratti guyyaa har'aa nuuf dabalee Waaqayyoon keenya waaqa gaariidha isa galateeffannaa isa jajannaa waa'ee isaa dubbannaa hamma Waaqayyo nu gargaaree hojii Waaqayyoon hojjennaa kanaaf Waaqayyoon kadhanna jechuudha sagantaan kun eega jalqabee bubbulee jira garuu hundumti isaa ulfina Waaqayyootiif akka ta'u Waaqayyoon kadhannaan keenya qof immoo eessayyuu nu ga'uu hin danda'u garuu obboloonnis isinis akkasin wajjiniin dhaabbattan isin gaafachaa kadhannaa keessaniin akka bukkee keenya dhaabbattan maaliif hojii wangeelaa kun akka hojjetamu wangeelli kun akka inni galma ga'u lafa hin dhaqqabamne akka ga'u akkuma sagalee Waaqayyoo jedhu deemaa labsa akkuma jedhe Kiristoos jechuudha nuti ergamoota Kiristoosiiti hojii isaa hojjenna waan ta'eef kadhannaadhaanis wal bira dhaabbachuu akka qabnu ergaa dabarfachuu barbaanna Waaqayyoon keenya waaqa gaariidha waaqa gaarummaan irraa hin dhumanne Waaqayyoon keenya waaqa jaalallisaa dhuma hin qabne tollisaa baay'ee kan ta'e Waaqayyoo keenya waaqa guddaa kana isa waaqeffannaa obboloota koo hundumti keenyame yeroo nuti waan keessa keenya guute dubbannaa ergaadha jennee waan dhalootaaf ta'u tokko waan itti amannu tokko lafa keenya humni Waaqayyoo immoo kana keessa darbee yoo nama barsiisne ayyaanni Waaqayyoo yoo keessa jiraanne hufumaati ta'a kanaaf Waaqayyo akka nu gargaaru Waaqayyoon hin kadhanna ulfinni waaqa keenyaaf haa ta'u si galateeffannaa yaa Waaqayyo abbaa keenya jajamtee teessoo kee bara baraan kan jiraattu ol jettee kabajamtee gaarummaan tolli kee baay'atee gooftaa koo guddaa caaltu gaarii hundumaa dabartee gooftaa keenya maqaa gooftaa Yesus Kiristoosiin galgala kana si jajannaa olol si qabannaa yeroo kanatti yaa Waaqayyo galataan waaqeffannaadhaan fuula kee duratti dhiyaachuudhaaf akka akkasitti fuula kee dura dhiyaannu kan nu gargaarte kan wajjiniin taate sidha yaa Waaqayyo situ nu gargaare situ humna nuuf ta'e situ ayyaana nuuf dabale Waaqayyo kanaaf si galateeffannaa si jajannaa maqaa gooftaa Yesus Kiristoosiin galanniif ulfinni siif haa ta'u ati Waaqayyoodha sodaatamtee teessoo kee irra bara baraan kan jiraattu dhuguma laa yaa Waaqayyo ati bara bara uumtee bara keessa
barabaraan kan jiraattu si qofadha yaa Waaqayyo. Kan amma kee ga'u hin jiru. Ati guddaadha, guddaa hundumaa gararraati. Yaa Waaqayyo nuti immoo ijoollee keeti, duuka buutota keeti, gooftaa koo hojjettoota keetidha, ergamoota keetidha. Yaa Waaqayyo Abbaa, maqaa gooftaa Yesus Kiristoosiin hojii kee hojii nuti hojjennu kana akka galmaan nu geessu yaa Waaqayyo gooftaa si kadhanna. Ayyaanni kee akka nu gargaaru, dibati kee akka nu gargaaru. Yaa Waaqayyo hafuurri kee maqaa gooftaa Yesus Kiristoosiin akka nu gargaaru. Yaa Waaqayyo ergaan darbu kuni barsiifamu kuni dubbiin addee kanatti dubbatamu kuni dubbii namaati miti, dubbii keeti yaa Waaqayyo. Karaa keenya yaa Waaqayyo waan ati dubbatte gooftaa Yesus dabarsinee akka dubbannu qodaa akka nu godhattu yaa Waaqayyo. Garbicha kee akka gargaartu maqaa gooftaa Yesus Kiristoosiin ani sin kadhadha yeroo kana. Yaa Waaqayyo qodaa akka isa godhattu gumala yaa Waaqayyo ergaa kee kana qabatee deemee yaa Waaqayyo. Dhuguma jireenya isaa keessa dabartee akka gooftaa Yesus jireenya namaa argattu hafuurri kee akka isa gargaaru maqaa gooftaa Yesuusiin ani sin kadhadha. Waaqayyo kan akka kee hin jiru. Ati gaariidha dhuguma Waaqayyo. Ati amma kee kan ga'u hin jiru. Gaarummaan kee lakkaa'amee biran ga'amu. Gooftaa Yesus gaarummaa keetiin, jaalala keetiin akka nu wajjiniin taatu, mana kana wajjiniin akka taatu, tajaajila kana wajjiniin akka taatu. Waaqayyo ayyaanni kee kanarratti dibati kee Waaqayyo akka nuuf dabalamu. Qalma kee maqaa Yesuusiin si kadhanna. Yaa Waaqayyo ati nu gargaari. Gooftaa Yesus tajaajila kana keessatti ati mul'adhu. Ati darbii mul'adhu yaa Waaqayyo. Arraba keenya irratti Waaqayyo ati darbii dubbadhu. Arraba keenya nurraa kan hin taane yaa Waaqayyo. Nurraa akka hin taane. Yaada keenyarraa, yaada foon keenyarraa akka hin taane yaa Waaqayyo. Yaadi kee darbee akka dubbatamu, yaadi kee darbee akka hojjetamu maqaa gooftaa Yesuusiin si kadhanna. Gooftaa kottuu nu barsiisi. Laphee keenya bani jireenya keenya haaressi yaa Waaqayyo nutti dubbachuu kan barbaadu karaa akka barbaadeen ati kottuu nutti dubbadhu. Gooftaa koo garbicha kee ati gargaara. Ayyaanaaf dibata keessaaf baay'isi. Nulleen yaa Waaqayyo laphee gurra dhaggeeffatu. Waaqayyo laphee hubatu maqaa gooftaa Yesuusiin ati nuuf kenni. Nu gargaara. Ija keenya nu bani. Wanni dubbatam hundumtuu ulfina keetiif haa ta'u. Nu gargaari yaa Waaqayyo. Maqaa kee Yesus Kiristoos isa jaalattuun. Ameen. Hallelujah. Waaqayyo fata Waaqayyo dachaa si haa eebbisu. Ayyaana isaa si haa baay'isu. Hallelujah. Yesus bara baraan mootiidha. Kan isa fakkaatu hin jiru. Maqaan kuni maqaa caalu. Kanaaf maqaa Yesuusii yaannee hin qaanonnu. Yeroo hunda yoo Yesuus gooftaa jedhaa ollelleen itti xinnaata malee ittiin guddatu. Kanaaf Yesuus gooftaadhaan afaan waan nu barateef miti. Isaa waan maluuf galanni Waaqa keenyaaf haa ta'u. So ardhaa bakka kalee irraa dhaabne irraa ka'uu barbaada. Kalee waa'ee mootummaarratti finciluu. Kiristaani mootummaarratti finciluun akeekaayi sirriidhaayi isa jedhu jalqannee yaada ka'umsa waan kanaaf naka kaaselleen tuttuqnee turre. Keessumattuu haala sabi keenna biyyi keenna yeroo kana keessa jiru irratti nuti akka kiristaanaatti akka warra sagalee Waaqayyoo kana baatee deemutti dhaabbiin keenya maan ta'uu qaba yookiin gaa'een keenya maan ta'uu qaba. Akkamitti deddeebi'uu qabna waan jedhurraa. Kunis haala amma saba keenya keessa jiru yeroo ilaallu haala baay'ee nama gaddisiisu. Keessumattuu hafuuraan yeroo ilaalle jireenyi hafuuraa keenya kwaalitiin jireenya hafuuraa keenya baay'ee miidhameera. Dhugaa yoo dubbanne baay'ee miidhanneera. Cubbuullee yoo himatan baatiidha. Cubbuu teenya sirrii aagachuu pozishinii irra jirru beekuun baay'ee barbaachisaa. Isa sarara Waaqayyo yeroo yaamne sagalee Waaqayyo nu gargaara, Waaqayyo nu fayyisa. Garuu dhugaa jireenyi keenya hafuuraa keessa jiru dhoffataa is okay jedha, rakkoon qabu jedha. Waan biraatiin kabar godhaa yoo deenne
ittuma nyaatamaa deemna jechuudha. Dhaabbiin jireenya hafuuraa kenna bara kana amma keessa jiru akka hubadhutti akka malee miidhameera. Jibbi nu miidheera. Irraa kaaneerra. Wallaalchi nu miidheera. Sagalee Waaqayyoo tuffanneerra. Sonnee afaanii Waaqa waaqessina malee sagalee Waaqayyoo ku akka humna qabu keessi kenna dhuguma amanaan jiru. Kanaafuu fincilleera. Sagalee Waaqayyoo tuffanneerra. Nami fakkeenyaaf duri waldaa keessa warri waliin tajaajilan ama waliin tajaajilutti hin jiran. Warri dhiiga Kiristoosii waliin caffatanii waliin dhuganii daabboo yookiin foon Kiristoosii waliin nyaatan deebi'anii wal nyaataniira. Warri duri fakkeenyaaf yeroo walii bilbilaa mana walii yoo dhaqanii dhuganii taphatanii bashannananii ka yeroo isaan hin geenne wal bira kataa'anii turanii taphatanu bilbila walii bilbiluun rakkisaa ta'eera. Kuni dhugaa jireenya keenya keessa jiru, especially biyya alaa kana jechuudha. Isa kanaaf furmaati maayyo jenne furmaati sagalee Waaqayyooti. Maarraa kaanneef akkana taane. Wanni nuti irraa kaanne yookiin irraa dogoggorre sagalee Waaqayyoo irraa kaane. Hundi keenya ilaalcha siyaasaa itti amannu gula luucconnee sagalee Waaqayyoo cinaqqannee walii keenya akka diinaatti ilaallu kaane. Inni ilaalcha addaa yoo qabaate inni akka diinaatti wal ilaaluu irraa kakaan walirraa fagaa. Akeeki kenna saba jaallannaa yookiin saba keennaaf biyya keennaaf waan gaarii goonaa jenna. Gaariidhaan saba ka jaallatu garuu nu caalaa Waaqayyo saba kana akka jaallatu dubbiin Waaqaa kun hin dubbata jechuudha. Akka kiristaanaatti nu asirra dhaabbannee wantoota deemaa jiran kan idolaalle jireenyi keenya hamma kana hin miidha. Kanarraa kakaan walii keenya diineffannee jireenyi keenya kwaalitiin jireenya keenya gadi bu'eera. Wangeelli nurra laamsha'eera. Tokkummaa dhanneerra akka waldaatti akka amantootaatti tokkummaan qannu nami tokkummaan qanne immoo waa'ee tokkummaa labsuu waa'ee nagaa labsuu saba waliin fiduu mooralli hin qannu. Pozishinii kanarra jirra kana amannee fudhachuu qaba. So wantoota kanan na kakaase fakkeenyaa keessumattuu waa'ee mootummaarra finciluu kana ilaalchise biyya alaa kana fa keessatti haalli deemu haala gaarii miti. Ani wangeela biraa sagalee Waaqayyoo isa biraa yoo sabi kun qabaate yookiin namooti kun qabaatan hin beeku. Wangeela harkaa qannu kana garuu qorqorree maa isa jedhu maan jedha sagalee Waaqayyoo waan jedhu keessa deennee ilaalla. Galanni Waaqa kennaaf haa ta'u. Kanaaf fincila isa jedhe isa kalee jalqanne sanii mee gudunfaa isaarraa akka riikappiitti warra nu hordofin turtaneef riikap jechuun akka keessa deebi'itti gudunfaa isaarraa kaanee kutaa hardhaatti itti fufna jechuudha. Maqaan Waaqaa ka eebbifamaa ta'u kaleessa maan jenneerraa fincilli dhimma onneeti. Onneerraa ka'a. Fincilli of tuulummaarraa ka'a. Bokoka onneeti fincilli. Bakka namaa hin malle bakka san kileemi gochuu. Fincila ka jalqabe seexana jenneera. Fincila ka jalqabe seexana. Nami isarraa shaakale. Seexanni fincila ka jalqabe akka Waaqayyoo ta'u akka Waaqaatti of fakkeessa jechuurraa ka'e. Galanni Waaqaaf haa ta'u. Akka Waaqaatti of fakkeessa jechuurraa teessoo kiyya gara bantii Waaqaatti ol dhaabbadha jechuurraa akka ka'e hin darbatame jechuudha. Galanni Waaqaaf haa ta'u. Kanaaf fincila seexana jalqabe nami shaakala seexanaa san dhaale. Sababa san namilleen fincilee kufe jechuudha. Fincila maan jenne fakkeenya mootummaarraa finciluu jechuun aboo seera qabeessaaf abboomamuu diduu jenne. Fincilli didda'a, fincilli abboomamuu diduu, fincilli mataa jabaachuudha, fincilli boqoo jabaachuudha jenne. Keessumattuu seera wanni jedhamu kun baay'ee barbaachisa. Seer akka sabaatti akka biyyaatti wanni biyyi tokko irra dhaabbatu seera. Yeroo namni seera abboomamuu didu namni seera abboomamuu didu tokko seera isa fooyya'e barbaada jechuu miti. Namni seera hanquu qabu farquu qabuu fi abboomamne seera farquu hin qabne seera gaarii fiduu hin danda'u. Seera ol ta'a jechuudha. Warri akkasanii yeroo baay'ee maal ta'u dogoggoruu hin danda'u. Isaan yeroo hundaa nama biraatti dogoggora
wanna ta'e irraa ka'amaleen dogoggoran maal ta'e warri kana seera ta'anii taa'u jechuudha. Wanni isaan sirrii jedhan sirrii, wanni isaan sirrii miti jedhan sirrii miti jechuudha. Kun rakkisaadha jechuudha. Kanaaf fincilli waaqa dallansiisa, waaqa dheekkamsiisanneerraa dhumi isaa fincilli cubbuudha, firdii fida, abaarsa fida, du'a fida inni. So waa'ee fincilaa kana baruu maafi barbaachisa yoo jenne appilikeeshinii isaa jireenya keenyaaf baay'ee murteessa. Sagaleen Waaqayyoo maan jedhe? Yonaaf abboomamtani, yonaa jettani, eeti yoo jettani eebba nyaattu. Ameen. Kana namni hin jibbine hin jiru. Namuu ameen jedha. Yoo diddanii jedha garuu dubbii achumatti hin dhaabbatu. Yoo diddanii billaa isin nyaata. Sagaleen Waaqayyoo waan sagaleen Waaqayyoo jedhu abboomamuuni eebba nuu fida jechuudha. Ofii keenna karaa eebbaarra keennee achi waaqatti kadhan. Fincilaa waaqa na eebbisoo jenne waan waaqi jedhu dhaga'uu didaa kadhaa kiyya naa dhaga'eedha halkanii guyyaa yoo kadhanne Waaqayyo nu dhaga'u. Waaqi qajeeltoo hojjeta. Waaqi pirinsipilii hojjeta. Kanaaf yoo eetii jettan eebba nyaattu, yoo diddanii billaa isin nyaata ka jedhu barraa'eera waan ta'eef sagalee Waaqayyoo abboomamuu dhaga'uun baay'ee murteessaadha. Kanaaf dubbii kana barachuun nurraa eeggamaa jechuudha. Haga kana isa waan kaleessa ilaalle san erga jenne itti darbinee ilaalla isa ardhaa jechuudha. Galanni waaqa keennaaf haa ta'u. Isa ardha kalaallu kutaa lammaffaarra ka jiru mootummaa waa'ee jedhu. Kuni irra keessa dhiyeessii kiyyaa yookiin presentation outline kiyya mootummaa isa jedhu kanarraa kaaneela. Saffisaan deemuu danda'a. Deemuu barbaada. Yeroon kennalleen sokkaara waan ta'eef mootummaa waan jedhu kana yeroo laallu ammalleen akkuma kaleessaa maarra dhaabbataarra waan jennu beeziin kennaa wanni irra dhaabbannee dubbannu baay'ee murteessaadha. Luqqisii kana ittuma deddeebi'ee haga sagantaa kana fixutti nan dubbisa. Because it's very important. Namni seeraa jedhanii daanyaan yeroo murtii wayii kennu yeroo hunda heera mootummaa yookiin konstituushinii waa irraa murtii san dabarsu banee ofi dura kaa'e. Kunis akka yaada isaatii miira isaatii wanti akka murteessineef waan san laalaa murteessaa jedhani. Ani ogeessa seeraatii miti waan akkana jedhamu jira. Kanaaf nulleen wanni irraa dubbataarru sagalee Waaqayyoo waan ta'eef waa'ee sagalee Waaqayyoo kana ittuma deddeebinee ofii yaadachiisuun barbaachisa. Sagalee Waaqaa nuti irraa dubbannu kun maal? Isa jedhu yoo laalle dubbiin Waaqaa yookiin qoonqoon Waaqaa faarfannaa 12 irratti maan jedha? Dubbii qulqulluudha. Galanni Waaqaaf haa ta'u. Dubbii qulqulluu akka meexxii iddoo ibiddaatti si'a 7 baqfamee qulqullaa'eeti. Kuni extremely dubbii Waaqaa makaa akka hin qabne akkami akka inni qulqullaa'ee mul'isa jechuudha. Dubbii makaa hin qabne dubbii yaadi namaa keessa hin jirre jechuudha. Si'a 7 meexxiin qulqullaa'e tokko baay'ee qulqulluudha jechuudha. Warqiin ibiddaan yaalama jedha sagaleen Waaqayyo. Yoo ibidda keessa darbe warqummaa isaa hin beekama jechuudha. Akkuma sanii dubbiin Waaqaa si'a 7 akka meexxii ibiddaan qorameeti. Akkasuma Phexros lammaffaa 1:21 irrammaan jedha raajiin yookiin profeesiin takka jaalala namaatiin hin taane. Namoonni hafuura qulqulluun geggeeffamanii waan waaqarraa fudhatanii dubbataniiru ka jedhu barraa'e. Kuni dubbii Waaqaati jechuudha. Akkasuma Ximootos isa lammaffaa 3:16 maan jedha caafanni qullaa'aan gaggeessaa hafuura Waaqayyootiin caafame. Caafanni qullaa jechuun sagalee Waaqayyoo isa kana. Inni kuni marii fi mala namaatiin odoon ta'in hafuura Waaqayyootiin warri geggeeffamani, warri tuqamani isa kana barreessani. Kanaafuu sagaleen kun caafami kun barsiisuudhaaf balleessaa hubachiisuudhaaf jechuun yoo namni irraa kaate kan nama sirreessu istaandardiin itti wal sirreessinu isa kana jechuudha.
standardiin itti wal sirreessinu karaa addeebi karaarraa baatee takka waliin jennu sagalee kana balleessaa hubachiisu qajeelchuuf akkasuma balchumatti yookiin qajeelumatti leenjisuuf tireeni gochuu fi sagaleen kun murteessaadha. Kanaaf sagalee kanarra dhaabbannee waa'ee mootummaa sagaleen Waaqayyo maan jedha. Why this thing is matter? Mootummaan maafi maater godha inni waan jedhu ilaalla jechuudha. Okay. Kuni overview waa'ee mootummaati. Waa'ee mootummaa yeroo dubbannu mootummaa sadi jira, gosa sadi jira. Mootummaa inni guddaanii fi inni hundumaa moo mootummaa Waaqayyooti. Mootummaa Waaqayyoo lafaaf samii kaguute kamoo yaada namaa keessatti kamoo mootota keessa darbee kamoo mootummaa Waaqayyooti. Irraa gubbaa waan hundaate jechuudha. Galanni Waaqa kennaaf haa ta'u. Inni kun isa jalqabaati. Inni lammaffaan mootummaa seexanaati. Seexanni mootummaa qaba. Luqqisiiwwan asirra jiran kanarraa akkuma ilaallu seexanni mootummaa qaba. Mootummaan seexanaa seexanaan bula. Akkasuma ergamoota isa waliin kufanii ergamoota xuraa'oon isa walii hojjetan jiru. Mootummaa seexanaa fakkeenyaa mul'atarra sagalee jiru dhandhee dubbinyee ilaalla. Mul'ata 12:9 mee dubbifannee ilaalla. Mul'ata 12:9 akkasiidha. Maqaa Yesuusiitiin nan dubbisa. Bineensi guddichi akka jawwee sun bofni bara durii inni diiyaabiloos seexanas jedhame inni guutummaa biyya lafaa wallaalchisu gara biyya lafaatti gadi ni darbatame ergamoonni isas isa wajjin gadi ni darbatamani. Bofi jawween inni diiyaabiloos jedhamu inni seexana jedhamu inni Lucifer kaleessa jenne inni finciluurraa kaka'e of afuufuurraa kaka'e maan jedhe garaa isaatti teessoo kiyya gara bita'aatiin gara bantii Waaqaatti ol baasee Waaqayyoon cinaa dhaabbadha. Teessoo inni jedhu kun mootummaa jechuudha. Teessoon mootummaa pozishinii mootummaa mul'isa jechuudha. Kanaaf mootummaa kileemi godhe jechuudha. Ergama Waaqayyo tajaajiluu dhaga'ee isa qooda tajaajilamuu hawwee mootummaa kajeele. Kanaaf maan jedha sagaleen Waaqaa gadi darbatame bofichi inni biyya lafaa wallaalchisu. Biyya lafaa kana isa seerrata jechuudha. Biyya lafaa kana ergamoota xuraa'oo waliin ta'ee isatti seerrataa jechuudha. Akkasuma Efesoon irra sagalee jiru yeroo laalle Efesoon 16 fi 12 daddafee dubbisa. Yaada kennarraa dubbachuurra sagalee Waaqayyoo dubbisaa yoo deenne baay'ee barbaachisaa. 12 akkasidha Efesoon. Nuti namoota foon uffatan waliin waldhaansoo wal qannamiti. Garuu humnoota aboo qabanii fi gootummaa qaban warra bantii Waaqaa keessaa biyya lafaa isa dukkanaa keessa jiru kana seerratan macca hafuura hamminaa warra bantii Waaqaa keessa jiraatan wajjin waldhaansoo wal qanne. Ammas irraa ifaadha jechuun mootummaan seexanaa akka jiru. Humnoota aboo qaban warra biyya lafaa seerratan isaanii wal lolla. Humnooti kun opereeti ka godhan qilleensa keessaa muti garuu nama keessa opereetu. Nama dhiigaa foon qabu, nama hafuura qabu barbaada. Malee hobombolattii keessa hojjetu, qilleensa keessa hojjetu seexanni. They need vessels. That vessels is human being like me and you.
hafuura keenyarra hojjeta seexanni foon keenyarraa dhimma hin qabu lubbuu keenyalleerraa dhimma hin qabu sodaachisuu mala garuu attaakki kan inni godhu hafuura keenya jechuudha. Takkaa ispiriitii keenya attaakki yeroo godhe gara fedhetti naannessee akeeka seexanaa akka raawwatu nama godha jechuudha seexan. Kanaaf asirratti maan jedhamu nuti kalolluedha. Nuti kalollu Phaawulosi namoota foon uffata waliin muti. Amma dogoggorri addeen akka kiristaanaatti yookiin akka amantootaatti nu waliin irraa kaannu kana jechuudha. Fookesii namarra goonu. Namaa moti kan irratti xiyyeeffachuu qabnu. Nu kan irratti xiyyeeffachuu qabnu maanti namicha kakaase. Hafuura maaniitiin geggeeffamaara waan jedhu irratti mootummaa kan keessa yookiin mootummaa kamiifi aantummaa hojjeta waan jedhu ilaallee hafuura isa duubaa hafuura isa kakaasu sanii irratti xiyyeeffachuu qabna malee nami foonii obboleessi keenya obboleettiin keenya nami akka bifa fakkaattii waaqayyootti uumame diina keenya ta'uu hin danda'u. Hafuuricha jechuudha. Kanaaf luqqisiiwwan itti aanan isin dubbifadha. Asirra maan wanni hubannu mootummaan waaqayyoo mootummaa nagaati, mootummaa jaalalaati, mootummaa akkasuma gammachuuti ka jedhu Roomaarra barraa'eera. Mootummaa seexanaa immoo argineerra. Seexanni ka dhufu ijjeesuu, balleessuuf hatuufi. Mootummaan kun lama wal faallessa. Jalqabumaa lolli akkuma kaleessa ilaalle Luusiferii yeroo waaqayyoo qooda tajaajilu tajaajilamuu hawwee achirraa fincilee kufee lolli banameera. Lolli sun hagardhaatti fufe. Lolli ammaa tana banamuu jira. Tuksiin deemaa jira jechuudha. Tokkoon keenya yeroo amma foon kana uffannee jirrutti maan ta'e jechuudha. Yookiin wanni nu goonu wanni nu dubbannu mootummaa isa waaqayyootiif galtee ta'a yookiin tumsa ta'a yookiin immoo mootummaa isa seexanaatiif tumsa ta'a jechuudha. Gara tokko dhaabbachuun keenya dirqama niwutiraal zooniin hin jiru. Isa kanarratti mootummaa dhala namaa yeroo laalle mootummaan dhala namaa kunis yookiin jaalala waaqayyoo piroomooti godha yookiin jaalala waaqayyoo geggeessaa yookiin immoo fedha jaalala sisteema seexanaa piroomooti godha jechuudha. Kana lama keessa addan ba'a. Mootummaan namaa kana lama keessa addan ba'a. Har'a xiyyeeffannaan kiyya waa'ee mootummaa namaati. Mootummaa namaa kanarratti xiyyeeffannaa goonee haasofnaa jechuudha. Mootummaan dhala namaa kuni caaseffama adda addaa qaba. Fakkeenyaaf dimokiraatawaa, riippaabilikii, maanii, mootii waan baay'ee qaba. Sagaleen waaqayyo waa'ee isa kanaa wanni inni jedhu hin jiru. Mootummaa kamii gaariidha? Mootummaa dimokiraataa gaariidha moo mootummaa mootii hin bulu gaariidha moo federaalizimii waa akkanaa wanni sagaleen waaqayyoo ibsu hin jiru. Wamatee eefuu garuu qaami tokko mootummaa ta'ee yoo dhaabbate hariiroon akka kiristaanaatti nu qabaachuu qabnu maal ka jedhu sagalee waaqayyoorra ol kaa'e. Mootummaa jaalala waaqayyooti akka ijaaramulleen sagalee waaqayyoo ifa ol kaa'eera laalla jechuudha. Kanaaf mootummaa namaa kana keessa Daani'el 4:17 yeroo laalle mootummaa namaa kana keessa waaqayyo hojjeta. He operates in humans or in the people's government. Bakka kana Daani'el 4:17 yeroo laalle waan baay'ee murteessaa tokko argina. Waa'ee Naabukedenezoor baay'ee of afuufuurraa kaka'ee dhiyaana wayii qopheessee dhiyaana san nyaatee machaa'ee mi'a waaqayyoo mana qulqullummaa kan Israa'el irraa booji'e isa naa fidaa jedhee isa dhugee maan jedhee machaa'ee yeroo fi wallaalutti halkan yeroo rafuu oobjuu itti dhufe. Oobjuu san dhaggee baay'ee bara dhaqee rifate. Rifatee Daani'elii dhunnaan Daani'el maan jedheeni mootummaan sirraa fudhatameera. Haga ati waaqayyo inni hundumaa danda'u san mootummaa namootaa keessa akka inni hojjetu itti dhunnee laalla. Isa gadi aaneef akka inni dabarsee abbaa fedheef akka inni kennu haga bartutti waggaa 7 ati gadi buutee amma marga nyaattaa horii walii ooltaa jedheen bakka mootummaarraan kaata. Hin kaase waaqayyo. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Kana jechuun mootummaa dhala namaa kana
Waaqayyo akeeka isaa ittiin raawwachuuf operate keessa godha jechuudha. Bal'inaa hin laalla jechuudha. Gabaaddumaan mootummaa yeroo jennu bakka sadi jira. Mootummaa Waaqayyo isa hundumaa danda'u, isa hundumarra immoo mootummaa dhala namaa bifa adda addaa qaba. Na mootummaa seexanaatti jira jechuudha. Itti fufnee ilaalla. Waa'ee mootummaa dhala namaa kana yeroo laallu jalqaba akeeka isaa ilaala. Mootummaa dhala namaa kana akkamitti ijaarame isa jedhu dhumarra itti fufnee ilaalla. Garuu akeeka wanni exist wanni jiraatu tokko akeeka jiraatuuf qaba. Purpose ittiin jiraatu qaba jechuudha. Mootummaan dhala namaa kuni akeeki inni jiraatuuf inni jalqaba ulfinna Waaqayyoof. Mootummaa dhala namaa kamiyyuu haa ta'u, kan namoonni baay'een jaallataa haa ta'u, kan namoonni baay'een jibbanus haa ta'u, mootummaan kamiyyuu ulfinna Waaqayyoof. Wanni addunyaa kanarra uumame marti ulfinna Waaqayyooti. Nami uumamuun namaa, dadamuun namaa, ka biqilootaa, ka bineensotaa, wanni kun marti hujii harka Waaqayyooti. Hujii harka Waaqayyoo immoo Waaqayyoof ulfinna fida. Akeeki mootummaa itti ijaarame tokko kana. Fakkeenyaaf faarfannaa 135 jaarra isa jiru yeroo laalle mee utaallee isa kana laalla. 135 135 biraan baheera. 135 jaarratti maan jedha haa dubbe kase bantii Waaqaa irratti lafa irrattis galaanotaa fi tuujuba hundumaa keessatti tuujuba hundumaa keessatti Waaqayyo waanuma isatti tole ni hojjate. Amen. Waan isatti tole Waaqarratti, galaanarratti, lafarratti waan isatti tole hojjate jechuudha. Kanaafuu mootummaalleen akka kana jechuudha. Waaqayyotti ijaare, Waaqayyotti institute godhe, Waaqayyotti hundeesse. Kanaaf ulfinna isaatiif hundaa'a jechuudha mootummaan. Akeeki mootummaa itti dhaabbate inni lammaffaan warra hamaa godhani adabuuf. Warra hamaa godhan. Kana Roomaarratti dhandhee ilaalla. Sagalee kana itti deddeebinee dubbisuun kenna hafu garuu sagaleen kun akka keessa kenna sirrii seenuuf akka nu lixuuf hafuura keenyarra akka bu'uuf gurra keenya isa alaa kana miti gurra keenya isa keessaarra akka qubatu Waaqayyo karaa hafuura isaa nu haa gargaaru. Mee Roomaarra dhandhee haala. Roomaa 13 fi 3 haga 4 isa jedhu maan jedhe Roomaa 13 haga 4 namoota waan gadhee hojjetanii malee namoonni gaarii hojjetanii warra biyya seerratanii hin sodaatan. Hubadhu dubbii kana. Namoota waan maa hojjetan waan gadhee hojjetan maaniif mootummaan waan isaa adabuuf gadi bu'ee yeroo dubbinye mootummaan sababa malee billaa baatee hin deemu. Billaa jechuun isa ittiin faradu jechuudha. Afurirraa maan jedha hin sodaatan. Eegaa atis aboo isaanii akka hin sodaanne gochuudhaaf ni barbaadda. Yoos waan gaarii hojjadhu. Mootummaan nama waan gaarii hojjatu ni adabu. Akkasitti warra aboo qaban biraa galata ni argattaa. Isaan kun waan gaarii hojjechuudhaaf Waaqayyo biraa siif kennamanii. Ati waan hamaa yoo hojjatte garuu isaan sodaadhu. Isaan nama hamaa hojjetu irratti adaba Waaqayyo raawwachuudhaaf malee billaa isaa ittiin adabuudhaaf itti kenname sana akkasumaan hin baatanii. Isaan maal gochuuf?
warra hamaa hojjetan irratti adaba waaqayyoo raawwachuu. That's the main purpose of mootummaan exist wanni godhuuf warra hamaa hojjetan warra seera alabaan seera deebisuu isaa adabuu isaan barsiisuun kanaaf barbaachisa jechuu mootummaan. Okay, yoo mootummaan hin jirre namni tokko lafaa ka'ee yoo nama ajjeesuun nami kamiyyuu du'uun qabu, nami kamiyyuu fakkaattii fi bifa waaqaatiin uumame preciousidha. Nami garuu jallinnarraa kaka'e, hammeenyarraa kaka'e, hafuuruurraa kaka'e fakkeenya horii namaa saamuu fedhee nami tokko horii namaa saamee yoo nama ajjeese yoo mootummaa hin jiraanne qaami waan kana hin godhii isaan jedhu qaami humna qabu tokko yoo hin jiraanne rakkisaadha jechuudha. Kanaaf waaqayyo waan kana ijaara. Kanaaf ijaara warra hamaa godhan adabuuf inni sadaffaanii akeeki mootummaa itti ijaarame warra dansaa godhan tissuu fi akkasuma badhaasu. Warra dansaa godhan warra waan dansaa godhan tissu eeguu jechuudha. Nagaa isaanii eeguu, tasgabbii isaanii eeguun akeeka mootummaati. Warra waan gaarii godhan kana jajjabeessuu badhaasuun akeeka mootummaati. Okay? Akeeki mootummaa isa kana jechuudha. Fakkeenyaaf Phexros tokkoffaa 2:13 sagalee jiru yoo laalla ta'e Phexros tokkoffaa gaafa kiyya kana Phexros keessaa baay'eedha. Phexros tokkoffaa jenneerraa asuma koyi biraan baay'eera. Phexros tokkoffaa 2:13 jedha. 2:13 asigula kunooti. Akkasedha dhaqaa Yesuusiitiin nan dubbisa. Gooftaadhaaf jedhaati harka warra aboon kennameef jala of galcha. Hubadhu dubbii kana itti dhunnee ilaalla. Aboon hin kennamu. Aboon waaqarraa kennama. Maddi aboo hundumaa waaqa. Warra aboon kennameef yeroo fedhe waaqayyo abbaa fedheef kenna. Sagaleen waaqayyo Daani'eel 4:17 yeroo. Warra aboon kennameef jala of galcha. Harka isaanii jala of galchaa jechuun kuni bitamaaf jechuudha. Abboomamaaf jechuudha. Akkas jechuun jireenya jaarraa amma nu keessa jirru kanatti mootummaa deeggari jechuu miti. Mootummaa abboomamuuf, mootummaa bitamuuf, mootummaa deeggaruu waan garagaraati. Yaada mataa keetii qabaachuu dandeetta. Aboo waaqayyo mootummaa kenne garuu abboomamuun akka nama dubbii waaqaa kana amanutti dirqama jechuudha. There is no exception here. Harka isaanii jala maan godha of galcha. Abboomamaa fedha. Okay? Mootii isa hundumaa irratti aboo qabuuf abboomama. Warra abboota biyyaa ta'an namoota waan jal'aa hojjetan adabuuf, namoota waan qajeelaa hojjetan immoo galateeffachuuf isa biraa ergamaniifis abboomamaa. Kanaaf waaqa biraa ergaman jechuudha. Namoota waan jal'aa hojjetan adabuuf, namoota waan gaarii hojjetan badhaasuuf. Mootummaa abboomamuun abboommii dubbii waaqaati jechuudha. Dubbii kanarra deddeebinee ilaalla. Baay'ee bilcheessuu qabna waan ta'eef jechuudha. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Kanaaf akeeki sadaffaan mootummaan ittiin ijaaramu warra waan gaarii hojjetan jajjabeessuu. Biyya keenyan mootummaan karaa ijaaraa, misoomaa, asii godhaa, achi jedhaa. Sagaleen waaqayyoo garuu kanan jedha. Warra waa hamaa godhan adaba, warra dadhaboota vulnerable warra ta'an fakkeenya haadha abbaa manaa hin qabne, ijoollee abbaa haadha hin qabne warra yookiin hawaasa keessa baay'ee warra miidhamoo saaxilamoo warra ta'an kana protect isaan godhuuni kun ergama waaqayyo isaaniif kenne jechuudha. Kun akeeka waaqayyo isaa itti dhaabe jechuudha. Kanaaf warra waan gaarii godhan mootummaan addunyuma kanarra hin jiru ka'ee lafumaa ka'ee warra waan gaarii godhan maafi gibira kaffalte jedhee mootummaa hidhu mootummaa ijjeesu hin jiru.
maafi gibira kaffaluu diddee maafi kana godhuu diddee mootummaan jedhee waan gaarii waan namni godheef nama adabu hagammaan jiru kanaan duuba yoo dhufe hin beennu sagaleen waaqaa garuu mootummaan ka dhaabbatuuf warra waan gaarii godhan promote gochuu yoo kasi godhe mootummaa warra waa hamaa godha adabee warra waan gaarii godha yoo promote godhe hawaas tasgabbaa'ee nagaan jiraata jechuudha. Namuu nagaan bulee ka'ee waan hojjetee waan baratu baratee ijoollee isaa barsiifatee hegeree qabaatee deema jechuudha. Yoo kanan ta'in abbaa hunnaa abbaan nami hafuure kamiyyuu ka'ee nama miidhaa rakkinna fida jechuudha. Inni biraa fi inni baay'ee barbaachisaan yookiin murteessaan little bit tricky illetti nami hubatu waan ta'eef mootummaa waaqayyo ka dhaabu akeeka mataasa akeeka waaqummaa isaa divine purpose isa nami hubatuu hin dandeenye ittiin raawwachuufdha. Galanni waaqa kennaaf haa ta'u. Akeeka mataasa divine purpose akeeka waaqummaa isaa kanami hubanne ittiin raawwachuu fi hin godhaa jechuudha waaqayyo mootummaa dhaabachu. Mee dubbii tana Roomaa dhannee ilaalla. Very important. Roomaa 17 irraa waan jedhaa walumaan dhannee ilaalla. Roomaa 7:19 ijoollee 17 qabu. 15:17 I think you have raised the Korea. Okay. Anyway, waa'ee kanarra dubbisa afaanumaan dubbadhee darba. Isa kanarra maan jedha waa'ee Fara'oon. Waa'ee Fara'oon mee dubbii kana wal jala dabarsee dubbii ammaa kana 9:17 Roomaa 9:17 Roomaa 9:17 akkasidha ilaalla. 9:17 wal jala dabarsee wannoo maan jedha akkasidha. Caafanni qulqullaan Fara'ooniin ani maqaan koo lafa hundumaa irratti akka labsamutti ameen maqaan koo lafa hundumaa irratti akka labsamutti humna koo si irratti argisiisuudhaafan ol si kaasee jedha. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Amma dubbiin kuni dubbii jaba. Isa kana Phaawulos yeroo barreessu warri inni itti barreessu kun baay'ee murteessaadha. Warra Ibrootaatti barreessa. Isaan konviinsi gochuurra barreessa. Akka isaan warri Ibrootaa kun barri Phaawulos barreessu kun bara Roomaa waan ta'eef warri Roomaa kun warra Ibrootaa kana hacuucaa turanii waan baay'ee godhaa turanii kanaafuu rezistaansi guddaa achiin jira. Isaan kana barsiisuu irratti dubbii kana Phaawulos yeroo kooti godhuu ilaalla jechuudha. Dubbiin kun baawuu keessa jira. Baawuu keessalletti dubbatameera dubbiin kun. Dubbii baawurraa dubbatame kana kooti godhee Phaawulos yeroo dubbatu dhaggina jechuudha. Maan jedha? Caafanni qulqulluun jedha. Caafanni qulqulluun Fara'ooniin anatti kaase. Maaniif? Maqaan koo lafa hundumaa irratti akka labsamutti akka beekamutti inumaa isa kaasee garaa isaallee jabeesse. Yeroo waaqayyoo dha'icha adda addaa gara dha'icha 10 itti fidu garaa isaa yeroo jabaatu sani waaqayyo maan godha? Bakka isa dhumaa amansiisee humna isaatti argisiisee saba isa harkaa baasuu fi waaqayyo Fara'ooni kaasee. Amma asirra dubbiin Fara'ooni ka'ee
saba san akkasi cunqursee dhiitee garboomsaa ture. Imagine ingidi warri akka Musee faa ijoolleen dhiiraa meeqa akka bishaan nyaatame haa ilaalu. Sabi yeroo san yeroo bahutti Fara'ooni ka'uu isaa akkas isaan irra jabaatee garaa jabaatee isaan cunqursuun kuni yaada Waaqaa ta'uu mala jedhee nami imagine godhu nami yaadu hin jiru. Anallee ta'e yaaduu hin danda'u. It's very difficult. Kanaaf dubbiin Waaqaa baay'ee dubbii jabaa wanni jennuuf kanaaf jechuudha. Waan nuti hamaa completely kun ta'u jennu Waaqayyo waan gaarii keessaa hojjechuu danda'a. Fara'ooni Waaqayyo kakaase humna isaa isa dhumaa itti mul'ise addunyaan marti akkasa sodaatuuf maqaa isaa akka ol ka'uuf fedha isaa isa waaqummaa divine purpose irra raawwachuuf kaase. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Kanaaf mootummaa bifa kanaan ka'a jechuudha. Akeeki Waaqayyo mootummaa kaasu akeeka mataasa humna isaa ittiin mul'isuuf waan yaade ittiin raawwachuu waan fedha isaa waan jaalala isaa jaalala Waaqayyoo nu hundi beekuu hin dandeenye. Wanni nu hubannu jira akka sagalee Waaqayyoo wanni nu hubanne jira. Because yaada Waaqayyo comprehend gochuu hin danda'amu. It's so big. It's so like akka malee guddaa jechuudha. Amma kana comprehend nami hin godhu. Waggaa 400 gara 30 saba Israa'elii akkasitti yeroo garbummaa rukutamu yeroo cabu yeroo ijoolleen haadhotiin akka ijoollee yeroo dubartiin da'anu dubartii Ibrootaa hin gargaarina seerri baay'ee jechuudha. Akka isaan du'anuuf akka lakkoofsi isaanii hir'atuuf kana cufa yeroo godhanu Waaqayyo as deebi'ee maan jedha ani Fara'ooniyyuu an akkaase. Maaniif maqaan kiyya akka lafa hundumarra mul'atuuf humni kiyya akka mul'atuuf jabaa anan caalu akka hin jirre nami hundi akka beekuuf an akkaase. Kanaaf ardhallee mootummaa addunyaa kanarraa anjabaa jedhee asimaanii ka jedhu Waaqayyo harka keessaa qaba. Yeroo barbaadetti lafaan dha'uu danda'a. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Akka Naabukedenezoor yeroo inni of afuufee kun marti ulfinna kiyya jedhee darbee qodaa mana qulqullummaa Waaqayyootti irratti yonni sooratu Waaqayyo oobjuu isuma dhufe raajii biraatti ergine. Isuma halkanii oobjuun dhufe hirriiba dhooge. Hirriiba dhoogee jedhu hojjuu kana namni hiikuu dhabe Daani'el bira yeroo dhaqu Daani'el kana waan gooteef ati amma haga Waaqayyo mootummaa namootaa keessa akka inni harka galfatee hojjetu haga bartutti haga Waaqayyo akka abbaa fedhe kaasee abbaa fedhe buusee mootummaa isaa abbaa fedheef maan jedha keessumatti isa hundumarra gadi aaneef akka inni kennu haga bartuu ati amma waggaa 7 marga dheeddaloo waliin jedha. Naabukedenezoor itti qajeele hin nyaate achiin duuba waansa hubatee yeroo inni araara galetti Waaqayyo mootummaa isaa restore godheef jechuudha. Deebi'ee mootummaa isaatti hin deebi'e jechuudha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Kanaaf akeekota akkanaatii Waaqayyo mootummaa kaasa jechuudha. Akeekota akkanaatiif kaasa. Ka biraati akeeki Waaqayyo mootummaa kaasuuf caasaan itti gaafatamaa akka jiraatuuf caasa yoo jennu order itti gaafatame akka jiraatuuf Waaqayyo mootummaa kaasa. Mootummaan baay'ee barbaachisaadha. Hawaasni tokko yoo mootummaa hin qabaanne caasaa itti gaafatame yoo hin jiraanne gadi dhiisii ta'a. Is chaos. It's chaos jechuudha. Itti gaafatamni kun ka'een nuti wanni yoo hin jiraanne fakkeenyaaf dubbiin Waaqaa maan jetti mootummaan akka fakkeenyaaf Daawitii faamilii yookiin maatii Daawitii waldaa jechuudha. Faamilii yoo dhunne structure jira. Waaqayyo dhaabe abbaan manaa mataa jedha, haati manaa abbaa manaati abboomantuu jedha, ijoolleen maatii isaaniiti abboomantuu jedhee Waaqayyo lafa kaaya. Waldaan jira. Waldaa mataa waldaa Kiristoosii soortuu waldaa yookiin areertuu yookiin paasteriin maan godha sabichaaf akka eeggatu akka barsiisu akka tissu sagalee Waaqayyoo abboomaa sabimmoon isaa akka kabajuu akka ulfinna kennuuf sagalee Waaqayyoon dubbata. Structure jira jechuudha. Structure akka sanii mootummaa keessallee isuma biyya lafaa keessallee reflect ta'uu qaba jechuudha. Daawitiin yennu isa kana jechuudha. Yookiin hin jiraanne things become chaos. Rakkisaa jechuudha. Itti fufnee ilaalla. Dubbuma kana hin babal'inne xiqqoo.
galanni Waaqayyoof haa ta'u. Darbe akkuma reefuu kaase mootummaan waa'ee caasaa structurii itti gaafatamaa diriirsuu jechuudha. Waaqayyo akeeka kana qaba jechuudha. Itti gaafatame akka jiraatu, tokko tokko akka abboomamu, tokko tokko jala akka deemu. Kanaaf dhaaba jechuudha Waaqayyo. Even horumaayyuu yeroo fudhanne horiin kormi yoo jiraate horiin kun marti submissive ta'ee korma saniif abboomama jechuudha. Nama sammuu yaadu qabu dhiisi horii keessa Waaqayyo pirinsipilii kana kaa'e. Bineensa keessa pirinsipilii kana kaa'e. Kanniisa keessa pirinsipilii kana kaa'e. Order in the structure, in submission is very important. Kanaaf waa'ee maatii yeroo laalle maatii waldaa akkasuma biyya dhaabbilee kana Waaqayyo hundeesse. Mootummaa, maatii, waldaa Waaqayyo hundeesse, akeeka hundeesseef qaba. Fakkeenya maatii yeroo ilaalle abbaan manaa haadha manaatiif mataadha. Haati manaa abbaa manaatiif abboomamuu qabdi. Yoo kana jennu waan dhalate mara, waan dhalate gumaaf abbuma manaatti murteessa jechuudha. Abbuma manaatti murteessa jechuudha. Garuu waan dhiba, waan qiiqqee seene tokko must decisionin godhamuu qaba waan ta'e tokko irratti sagalee abbaa warraa kabajamuu qaba. Pirinsipiliin sagalee Waaqayyoo barsiifamni sagalee Waaqayyoo kana mul'isa. Malee waan mara shooppiillee kana goonaa kana miti. Yaadi siillee dhaga'amuu qaba. But when it comes to the last like decision murteessaa yoo ta'e sagalee abbaa warraa kabajamuu qabaadha. Asii amma dubbiin diimokiraasii wanni jedhamu akka dubbii sagalee Waaqayyootti bisaan dhuga jechuudha. Diimokiraasii people for people maani okay gaarii. Garuu akka sagalee Waaqayyootti yoo dhiibnee laalle very conservative bifa ta'e yoo laalle asii badee jechuudha. Because sagaleen nama lama wal qixa diimokiraasiin majoritiidha amma dubbiin asitti rakkoo keessa seena. That's why God put this command of submission. Walii abboomamuun wal jala deemuun barbaachisaa wanni inni ta'eef kanaaf jechuudha. Yoo kanan ta'in yoo ati mana abbaa manaan dhaga'in yoo ijoolleen maatiin dhaga'in maatiin hin diigama jechuudha. Luqqisii asirra jiru kana dubbifachuu hin dandeettu. Efesoon 6:1 akkasuma Efesoon 5:22-24 Qolaasiyaas 3:18 akkasuma Qolaasiyaas 3:20 irratti ilaalla. Ijoolleen maatii abboomamuu qabdi, haati manaa abbaa manaatti abboomamuu qaba. What if they not? What if they not? Yoo keessaa fuunee warri kun yoo waliif fincile, maatii waliif fincile, haati manaa abbaa manaarraa mucaan abbaarraa haati yookiin intalti haadharratti yoo fincilanii maatiin hin diigame. Yoo maatiin hin diigame hawaasni hin diigame. Yoo hawaasni diigame biyyi hin diigame. Hundee jechuudha. Amma wanni kun namoota baay'ee fi like kun waa already beekame waan jedhanii akka waan tuffatamee tokkollee namni hiikkachuu danda'a. But this is very important. It's a foundation. Kanatti dhabamee amma biyyi keenya akka beektaa lafa socho'ee kirkiraa jirti jechuudha. Rakkoon kana ilmi waa abbaan jedhe naga okay abbaa jedhee at least yoo abbaa isaallee dogoggore yoo barateellee jiraate abbaa keeti abboomami. Abboommi sagalee Waaqaa jedhu yoo keessa jiraate waa abbaan jedhu dhagee okay. Wanni kun garuu kana sirrii natti fakkaatti abbaa eegati jettee dhiisa. Wanni jedhu sun waan badeef sadarkaa ilmi abbaa isaa ajjeesu keessa ka geenne kana. And we heading to the destruction. Kanaaf fincilli maatii diiga jechuudha. Waldaa jedhuun galanni Waaqayyoof haa ta'u. Waldaa jedhuun Waaqayyo waldaa akeeka murtaa'aaf ol kaa'e jechuudha. Waldaan akeeka mootummaa Waaqayyo biyya lafaarra geggeessite. Jaalalli Waaqayyo lafarra akka ta'u karaa waldaati jechuudha. Waldaan jaalala namoota iyya namoota Waaqarra geggeessiti miti yookiin Waaqa dhageessichi miti. Fedhi Waaqayyo lafarratti akka qaama uffatee hojiirra oolu ka godhu walda. Fedhi Waaqayyo inni guddaan immoo namni hundi gara fayyina gooftaa keenya Yesuus Kiristoos argamutti akka dhufu, akka hin banne, akka ibiddaan hin nyaatanne, akka abdii godhatu, akka fayyu kana jechuudha. Waldaan kalabsitu kana. Wanni waldaan jiraattuuf kana. Waldaan bara kanaa garuu
walga'ii yookiin walitti qabamu malee walda'a miti baay'een hunda miti baay'een jechuudha. Waan jennaan pirinsipilii kanarraa waan ka'aniif. Kanaaf akka walda'aatti Kiristoos mataadha. Soortuu waldaa yookiin paasteroonni miseensota yookiin amantoota sooruu qabu, barsiisuu qabu. And at the same time amantoonni immoo isaan kabajuu qabu. Ulfinna kennuufii qabu. Yoo kana jennu absolute powerii miseensota irratti paasterii yookiin soortuun qabaachuu qaba jechuu miti. Garuu nama xaaree waa'ee lubbuu isaaniitii fi ifaajee yeroo isaa kennee barsiisu kabajamuun maanti sirraa hir'ata yoo kabaje. Because God said that. Ximootos 1:5-14 irra yoo laal, Phexros 1:5-2 irra yoo laalle dubbii kana jira jechuudha. Kabaja kennaafi. Warra itti dhimmanee isin barsiisanuuf maal godha? Kabaja kennaafi. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. What if not? Yoo waldaa walirraa fince. Yoo wal dhaga'uu dide miseensi jaarsolii abboobamuu yoo dide. Yoo waldaan wangeela Kiristoosii abboobamuu dide. Yoo waldaan yaada biraa galchite kabarii waldaatii waan biraa hojjette akeeka biraa hojjette maanti ta'a? Waldaa diiga. Yoo fincilli waldaa keessa akka jechuudha. Maanti ta'a? Wangeelaan laamshaa humna hin qabu. Okay? Waldaa diiga wangeelaan laamshaa. Waldaa yeroo diigame mooni hafuura namaatti diigama jechuudha. Maal jennaan waldaa akka mooraalii sabaa ka ijaartu, mooraalii namaa ka ijaartu dubbii Waaqaati. Hafuura namaatti ka dubbatu dubbii Waaqaati. Seerri hafuura namaa argatu. Nami seera dubbisee barreessee ka'ee hatuu danda'a, ejjuu danda'a, waan fedhe godhuu danda'a. Seerri Waaqayyo garuu sammuu keenya keessaa yeroo dubbate bakka namni nu argine illetti noo jechuu danda'uu qabna. Amma isa kanan nama keessaa waan badee fi malaammaltummaa, farra malaammaltummaa, komishinii maanii wanni xaaranuuf kana. You cannot avoid that way. Simply. Yaaluun gaariidha. Ta'uun qabu jedhaan jiru. Garuu malaammaltummaa kanu keessaa balleessuu danda'u dubbii Waaqayyoo kana jechuudha. Yoo dubbiin kun nu keessa jiraate dukkana keessa illetti bakka namni nu dhaggine illetti noo wanni nu jedhu tokko yoo nu dhaga'ame biyyi keenya nagaa qabdi. Horii hiyyeessaa dhufe horiin sila misooma adda addaatiin biyya guddisuu danda'u akkasumaan faca'ee silaa hin badu. Kana seeraan jijjiiruu hin dandeettu. Seerri nama jijjiiruu hin danda'u. Humna hin qabu seerri. Seerri hojiin seeraa yakka mul'isa. Hattee ta'ee si hidha malee akkati hanne si dhogguu hin danda'u seerri. Humna san hin qabu. It's never like given to it. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Dubbiin Waaqaa garuu humna san qabdi. No nama jechisiichi. Yesuus gooftaa. No. Seenaa Yoosef yeroo laalle haadha manaa mootii Ijiptii san qoommi argatee ture isi barbaade isi qabee okay jedhee waan barbaade godhuu danda'a ture. Garuu maan jedhe no jedhe kasa keessa jiru. Seerri san dhoggine. It was okay. It's very fertile opportunity. Seerri isa keessa osoo hin ta'in seerri dubbii Waaqayyoo garaa isaa keessa waan jiruuf garuu no jedhe. Kanaaf waldaan sila kana nama barsiichi. Waa'ee nagaa, waa'ee tokkummaa, waa'ee ijaaramaa, waa'ee hanna diduu, hanna xireeffachuu. Yoo waldaan mooraalii kanarraa gadi buute hawaasi laaqamaa yookiin gadi dhiisii yookiin like waan gadhee ta'a jechuudha. Amma fakkeenya waan biyya keenya keessatti ta'aa jiru yoo laalle namoonni baay'een hi amanna jedhanii Waaqayyootti amanna Kiristoosin jaallanne jedhanii waldaa deemuu lakkoofsaa yoo ilaalle ortodoksii hammana baay'eedha wangeeluma kana amanu itti haa daddabalanu malee garuu baay'inni isaa kanuma warra akka kennaa pirootestaantii illee jira even musliimallee yoo ilaalle hatiin jedha nagaa labsa garuu hawaasi akkas hin jiru eessaa biqile nami kun eessaa dhufa nama biraatti sabiirraa dhufa no because dubbii dhageenye kun keessa keenya seenaa hin jiru waan ta'eef rakki ku uuman waldaa hojii isaa baay'ee hojjattee hin jirtu jedhee amana. Kanaaf baay'ee barbaachisaadha jechuudha waldaan. Waaqayyo waan kana akeekaafidha. Kanaaf waa'ee biyyaatti yeroo dhunne biyyi
warra biyya bulchaniif abboomamaadha sagaleen Waaqayyo. Akeeki isaanii biyya uummata eegu, uummata tissuu nagaa isaanii eegu, uummati immoo isaanii abboomamuu qaba. Abboomamuu inni jedhamu kun is very important. Understand when clear walii goonu abboomamuu jechuun necessarily deeggaruu jaallachuu jechuu miti. Aboo Waaqayyo isaanirra kaa'isanii okay jechuu. Okay jedhanii abboomamu. Biyyaan keessa jiru biyya Austraaliyaa kana torbaan tokkoon guun nama mootummaa haaraa jijjiiranii mootummaan haaraa yookiin paartii haaraa dhufe. Garuu kanaan dura mootummaa yookiin prime ministerii ture saniif namoonni abboomama ture. Isan jaallatan turan garuu isan deeggaran turan kun sagalee mul'isanii ofirraa buusan. Garuu waan funnaanii godhatan godhadhaa kana godhadhaa asiin baa inuma abboomamuuf jechuudha. Biyyi qaroomte akka kana. Sabi moraalii gaarii qabu akka kana jechuudha. You obey his authority and gaafa filannoo barbaadde immoo filattee okay namni kun yaada kiyya walii hin deemnettee ofirraa geggeessite. You don't need to kill him. If you kill him, boru kabiraalle dhufeesillee ijjeessa jechuudha. Wanni biyyi keenya amma maraamartoo laaqama keessa galteefi yoo angoorra dhufe furmaataa dhufedha. Okay, yoo ati tokko ijjeettee angoorra dhutte inni su hagi du'e hagi hafe dhufee boru su ijjeessu. Marsaan ku eessa dhaabbata maraamartoon kun no one gonna think that. Moraalii kana itti yaannu nu barbaachisa jechuudha. Kanaaf nama biyya bulchuu akka sagalee Waaqayyootti abboomamnee fi akka barbaachisummaa isaatti ofirraa geggeessuu dandeenya. Yoo fincilli biyyarra jiraate, yoo biyyi fincile, yoo uummati mootummaan dhageenye maanti ta'a biyya diigama. It's gonna be chaos. Bulchiinsa abbaa humnaa ta'a jechuudha. Namuu gareen namni qawwee qabu, namni humna qabu akka yaada walitti dhiyaatuun gurma'ee namuu interestii isaa dhiibaa biyyin diigama jechuudha. It's gonna be chaos. It's distraction. Seera maleessummaa baay'ata jechuudha. Namoonni biyya keenya keessatti aaruu isa kana jechuudha. Kanaaf waan kana akka waan laayyoo tokkotti ilaaluun barbaachisaa miti. Dubbii Waaqayyoo kana yoo laayyeeffachuu baanne yoo tuffachuu baanne baay'ee barbaachisaadha. Furmaati asii jira. Yoo dubbii kana tuffanne tuffatamuuf jira. Gatii kaffala. Kanaaf baay'ee of eeggachuun nurraa eeggama obboleeyyani. Gaggabaasee jedha saatiin kiyya baay'ee deemeera. Waa'ee mootummaa itti fufnee yeroo ilaalle mootummaa dhala namaa Waaqayyoon mootummaa qoodee fi akkuma beennu dadama tokko 26-28 yoo ilaalle waan jedha Waaqayyo uumama lafa jiru hundumaa irratti maan godhadha aboo qabaadha. Waaqayyo waa hin qabne ofii namaan kenna. Aboo hundi ka Waaqaati. Waaqatti namaa qoodee jechuudha. Waaqatti aboo namaa kenna jechuudha. Aboo qabu saniin nami garuu maan ta'uu qaba akka Waaqaatti jaalalaan nama naasuu argisiisuun warra humna dhabani gargaaruun itti gaafatama san ba'uu qaba jechuudha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. So waa'ee mootummaa kana xiqqoo summarize goonee darbuu fi karoora lamatti ture. Dubbii Waaqaa kana keessa yeroo qorqorru karoorri inni jalqabaa yookiin karoorri Waaqayyo mataa isaa saba isaa bulchuu barbaada. Amma specifically waa'ee saba Israa'elii saba Waaqayyo filate irra haasawaa. Waaqayyo ofii isaa saba bulchuu barbaade kun sirna bulchiinsa Waaqaa jedhama. Yookiin the rule of God Waaqa bulcha. Sirni kuni sirna filannoo jalqabaa fi it's the best option. Sirni kun yeroo jalqabaaf baay'ee hojjateera. Fakkeenyaaf garbummaa biyya Gibxaayitii baaseera Waaqayyo saba Israa'elii wanni gurmaa'ee humnaan milishaa godhatee maanii godhatee saba sanii lolee baase. Museen dhaqee wa tokkosee baase. Waaqayyotti humna isaatiin irree isaatiin garbummaa san cassee bilisa isaan baase. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Musee harka duwwaa dhaqee gadhiisi qofa jedhaani Waaqayyo ulee tana itti darbadheedhaa kana godheedhaa ulee inni wayiin tuqe sun marti raajii hojjatti Fara'oon
kakabni jedhee sodaatee gadhiise dhumarratti. Galanni Waaqaaf haa ta'u. Kanaaf bulchiinsi Waaqayyoo hojii guddaa hojjeteera. Sirrii hojjeteera jechuudha jalqabarra. Lafa onaa keessa fakkeenya waggaa 40 mannaa nyaachisaa ture saba sana. Bakka Totopheedha ganama dhaqaneetuma nyaatu. Hinuma nyaatu hin dhumu waggaa 40 imaaji. Fakkeenyaaf yeroo biyya Gibxiitii baanii gara biyya kakuu san deemanu gara Kana'aan yeroo deemanu guyyaa duumensaan halkaa ibiddaan Waaqayyo isaan geggeessaa ture. It was perfect leadership. Isaan dura deemaa ture Waaqayyo. Dhagaa cassee bisaa isaa obaasee ture. It was perfect. Garuu sabichi maante Waaqayyo irra fincile. Waaqayyo irra fincile sabichi. Lakki hin taatu. Nu ka barbaannu mootii namaa barbaannu. Kuno ollaa warri ebeluu gosa ebeluu sabi sullee mootii qabaa kasaanii kana godhaa dhaqee lolaa nulleeni nama nuu ka'uu qaba. Nami nuu ka'uu qaba. Bakka nu nama barbaanna. Appitaayitiin keenya amma waan namaan buluu nu fedha hin maraata. Jennaan Waaqayyo bulchiinsa dhala namaa isaanii kaase seenaa isaa beektu waa'ee Saa'ol mootii Israa'elii isa jalqabaati dhaqee maanguddoonni Israa'elii Saamu'eelii iyyatanii kunoo ati dulloomtee ilmaan keetii hojii kee qajeelaa hojjetaan jiranu amma nama nuu kaasedhani nama nuu kaas nu nama barbaanna mootii nama nu dura deemee lolu ka firdii nuu kennu kana barbaanna kaasedha. Jennaan Saamu'eel Waaqayyo kadhate Waaqayyo akkas jedheen jarri kunis hin tuffanne na tuffatan. Ana isaanirra mo'e tuffatani galanni Waaqayyo ana isaanirra mo'e tuffatani kanaafi dhageeffadhu waa isaan si himatanii jedhe. Garuu mootii isaanii kan waa isaan irra godhuu danda'ulleen itti himi isaan miidhaa niitii keessaa akkana godhaa horii keessaa akkana godhaa lafa keessaa akkana godhaa waa inni isaan godhuu danda'u waa hamaa cufa of eeggachiisedha. Jennaa ummatichi waan jedhere lakki rakkoon qabu jedhan. Rakkoon qabu ta'u rakkoon qabu bakka atummaan nama nuuf fo'iyedha. Jennaan akka kanaan fincilanii Waaqayyo maan jedhe dhumarratti haa ta'uutii waa isaan jedhan iyyata isaanii dhaga'i mootii isaaniif moosisiife. Dubbii kana haa dubbisu. Saamu'eel isa duraa 8:22 maan jedhe Waaqayyo yommuu Saamu'eeliin wanta jarri sitti himatan isaaniif dhaga'iife mootis isaaniif moosise. Amma ijaarsi mootummaa dhala namaa asii ka'e jechuudha. Akka saba Israa'elitti akka mootummaa akka nama wangeela kana amanutti jechuudha. Isaanii moosise. Kuni karoora Waaqayyoo isa ba'a jechuudha. Isa lammaffaa jechuudha. Kanaaf mootummaan biyya lafaa kuyyuu akka malee gaarii ta'e perfect ta'e it's just like karoora baate malee karoora aantu akka Waaqayyoo ta'uu hin danda'u. Kana jechuun maan jechuudha mootummaan lafa kanarra jiru kamiyyuu perfektiin hin jiru jechuudha. Perfektiin Waaqa qofa jechuudha. Warri aboosarra jiranullee akkuma kenna nama cubbamoota yakka rakkinni adda addaa qabu dadhabinni adda addaa qabu cubbuu adda addaa hojjeta. Kanaaf waa isaanirraa eeguu malee isaanirraa eeguu akka namaatti akkuma fi hanqina qabu isaanillee akka hanqina qabanutti ilaaluu qabu. Garuu mootummaan eetii Waaqayyoo kanaan ijaarame jechuudha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Yesuus bara baraan gooftaan. Gudunfaa kiyya dhufeera. Gudunfaa kiyya karoora mootummaa irratti akkuma hangafa kaasee isa tuqee xumura jechuudha. Mootummaa kamiyyuu Waaqaan ka'e. Saa'ol mootiin Israa'el inni jalqaba Waaqaan ka'eetii jedhe. Saa'olii kitaaba qulqulluu yeroo dubbinye mootii baay'ee dheeraa magaala bakka nama hunda keessaa ol darbee mul'ata. Kana argane bakka hin maraataniin ficikataneen gammadane mootiin ajaa'ibaa nuu ka'e. Saa'oli garuu dhumarratti Waaqayyo irra fincilee akkuma fincila yeroo darbe ilaalle abboommii Waaqayyo mara tuffatee kafiitiin bakka buusee horii Waaqayyo fixeedhee fixuu didee sababa saniin mootummaa isarraa fudhatamee Daawitii kenna. Mootummaan akka kanaan ka'e jechuudha. Kanaaf mootummaa kakaase Waaqayyo sababa qaba yookiin akeeka qaba. Ulfinna ofiitiif kaase
warra hamaa godhani akka adabamaniif akka adabe Waaqayyo warra hamaa godhani warra waan gaariin taane warra godhani warra cubbuu hojjetan akkam godhee adaba Waaqayyo samii gadi bu'u Waaqayyo hafuur. Okay? Kanaaf mootummaa jechuun akka beektaa gilaavii harka Waaqayyo irraati. Waaqayyo mootummaa jabaa tokko qabatee tokkotti adaba. Mootummaa laaf ayyuu Waaqayyo humna kennee arnya kennee mootummaa isa jabaa cafaqee tumee likkee galcha jechuudha. Biyyuma lafaa kana orderii Waaqayyo kanaan godha. Amma yeroo amma jiru kana biyyoonni gugurdoo yeroo walii gaarrifatanii argina. Nuti akka kiristaanaatti keessa darbine Waaqayyo maa oofaa jira Waaqayyo maa aggaamaara waan jedhu laaluun barbaachisa. Waaqayyo yeroo hunda pirinsipilii hojjeta. Isa ofi tuulu isa ofi afuufu gadi deebisa. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Kanaaf akeeki mootummaa kana jechuudha. Warra waan gaarii hojjetan eebbisuuf yookiin tissuuf badhaasuuf warra hamaa godha adabuuf. Kabiraa immoo Waaqayyo akeeka waaqummaa isaa ittiin raawwachuuf mootummaa kaasa akkasuma caasaa ijaarsa itti gaafatamaa akka jiraatu orderii akka jiraatu because Bibilii kanarra maan jedha macaafa kanarratti God is not the author of confusion. Waan orderiin qanne waan beektaa asiin bayii asii galiin qanne waan makaa Waaqayyo oomishu. God is very ordered and disciplined. Kanaaf waan orderii qabu tokko barbaada. Malee Waaqayyo waan calluma hidhee gadi dhiifamaa waan mata awduu hin qabne yookiin waan orderii hin qabne waan sarara hin qabne tokko Waaqayyo hin godhu jechuudha. Maqaan Waaqaa ka ulfaataa. Kanaaf waa'ee mootummaa hamma kana jenneerra mootummaa Waaqa dhaabe akeeka Waaqaatiin dhaabbate akeeka Waaqayyootiin deddeebi'a jechuudha. Yeroo kana jennu akka qabatama biyya keenyaatti appilikeeshinii waan kanaa yeroo finnu mootummaan amma fakkeenyaaf mootummaan Dr. Abiy Angoorra jira mootummaa kana Waaqa achi kaa'e yeroo barbaade Waaqayyo sekendii tokkotti achi kaasuu danda'a yeroo barbaade haga Waaqayyo hin kaasinitti garuu nami haga fedhe waceef wanni tuqu hin jiru because Waaqayyo garaa isaa laala garaa laala waan ta'eef waan akka namaa okay nami baay'ee isa mormeera iyyi baay'ateera kanaaf no akkasumatti Waaqayyo pirinsipilii hojjeta pirinsipilii dubbii kanaati hojjeta Waaqayyo kanaaf womaan godhe mootummaa yeroo jennu even warri amma fakkeenyaaf fincila adda addaa geggeessanii lolan kunu gara aangoo ka dhufuu danda'anu yoo Waaqayyo eetii jedhe qofa an kana aman yoo Waaqayyo eetii jedhee isaan dhufan isaanillee kabajuu isaanillee abboomamuun barsiisa dubbii Waaqayyo filattee abboomamtu. Amma rakkoon nu keessa jirru filannee abboomanna jechuudha. Fakkeenya nami ilaalcha isaa qabu yoo mootummaa ta'e mootummaa gaarii abboomama. Yoo nami ilaalcha isaa hin taane dhufe immoo kun mootummaa hamaa. No, it doesn't work that way. We cannot have such thing. Garaagarummaa yaadaa wama jiru garuu nama bakka qabu tokkoof nama barcumaarra ta'e tokkoof abboomamne yoo nu danda'a the best option akka dubbii Waaqayyootti jala deennee muuxannoo irraa corra. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Fakkeenya asirratti hariiroo Elsaa'i hariiroo Eeliyaasii fa yeroo ilaalle geggeessummaa isaa walitti dabarsaa yeroo kennan yeroo deemanii tokko tokkorraa muuxannoo fudhatee itti darbee geggeessaa ta'e yookiin raajii ta'ee bulcha jechuudha. Submission leads to leading. Lead akkati gootuuf si gargaara malee submit jettee bitamuuni muuxannoo si kennee si qaree biyya bulchuu nama hoogganuu ma akka ta'e si barsiisa malee garba si godha yookiin nama gadi ta'e yookiin tuffatan jechuudha. That's a wrong mentality. That's a mind of revelation. Fincila jechuun nami akkasa yaada. Kanaaf nami mootummaa dadhabaa tokko abboomamee hin bulle mootummaa gaarii fideelle bulchuu hin danda'u. Wanni akkasii hin jiru. Kanaaf dubbii kana bifa kanaa hubanne dubbiin Waaqayyoo ka jedhu nama fedhe mootummaarra kabaasu Waaqayyoodha. Kabuusullee Waaqayyoodha yeroo ofii barbaade. Yeroo inni jaalala isaarraa kaatee Waaqayyo halkan tokko kaasa akkuma Naabukedenesoor deebisee marga nyaachisa. Okay? Dhugaa dubbii Waaqaa kanarra yeroo dhaabbanne interaction kenna hin fayya ilaalchi kenna fa okay
ebel waan fedhellee yoo deeggare yoo waaqin jedhi inni womaan godhu jennee akka namaatti ilaalla jechuudha. Nama just he can voice his opinion waan fedhe jedhuu danda'a, but he cannot make a decision jennee levelii namaatti ilaalla jechuudha. Nuti amma wanni keessa jirru diina wal godha. Okay, kana karaana dura dhaabbate xabni godhee kana kutee fi duraa kaasa. That's no good mentality. That's not the right way. Akka sabaatti kun gari nun geessu. Of ijjeesa, wal ijjeesa, oli guddataa ajjeesa, nu hir'isa malee, nun baay'essu, nu xinneessa malee, nun guddisu. Wanni kuni abaarsa fida malee eebban fidu. Keessumattuu warri wangeela Waaqayyoo baattanii saba geggeessitan. Confusionii tokko keessaa ba'uun baay'ee barbaachisa. Confusioniin keessa nami baay'ee keessaa argaa jiru dubbii Waaqayyoo kakuu moofaa keessaa directly fuudhee fakkeenyaaf handhuraa akkasii dhaala ebeluu maanii kana dhaala isaatii nami du'uu qaba loluu qaba maanii wanni kanaa kuni rakkisaadha. Wanni kanaan ta'u dubbii Waaqayyoo inni kakuu moofaa complete guutummaan guututti kakuu haaraa nu keessa jiru kana apply hin ta'u. Apply hin ta'u baay'ee isaa. Fakkeenyaaf Phaawulos maan jedha dubartiin mataa haguuggattu malee wal dhabbaateen dubbatinee. Inni waan san waan backgroundii specific ta'e waa irraa dubbate qaba. Arda inni kun kana jedhameera kanaafuu asi baatee nutti hin faarsini yoo jenne dubartiin wangeelli nuu dhaabbate jechuudha. Wangeelli dhaabbate jechuudha. Namni wangeela baay'ee faaruu haa ta'u ofuu dubartoota. Kanaaf dhaabbannee ilaaluu qaba. Hunduma caalaa waa'ee mootummaa abboomamuu interakshinii mootummaaf amantoota gidduu kana itti fufnee ilaalla boqonnaa kutaa 3 irratti Kiristoos akkam ture waan jedhu irratti focus goonee saba achirra kaa'uun baay'ee barbaachisa. Waan jenna ultimatein leaderiin kenna moodeliin kenna simbooliin nu faana buunu inni nu faana tarkaanfannu Kiristoos. Hazihi revolt fincileeraan warra fincilan tunseera jabaadhaa jedheera. No. Sabinni keessa ture saba politically baay'ee sensitive alert ta'e jechuudha. Sabi Israa'elii yeroo san. Darbummaan waan baay'ee keessa waan tureefi yeroo Kiristoos mootummaa inni waa'ee mootummaa Waaqaa yeroo inni haasa'u isaan okay wanni kun yoo nu dhufe jedhanii isaan kalafaatii yaadu. Okay? Mootummaati keessatti mucaa kiyya tokko middanaa godhi tokko bitaa naa teessisu yeroo jettu haati ilmaan Zebdoo mokkas isin kamii yaaddi isi maayindii lafaatii yaadde jechuudha. They are politically very sensitive but wrongly oriented ta'aniiru. Yeroo waldaa fakkeenyaa waldaa jechuun warra waamamee baay'ee jechuudha. Isa akkamii ilaalu akka paarlamaa ta'anii deebi'anii sabaaf furmaata fidanuu. Kiristoos immoo bulchiinsa biyya lafaa isa laaqamaa seexanaan tuttuqame kana keessaa baa foolii Kiristoos foolii mootummaa Waaqayyoo isa hojjedhaa jechuu malee waa'ee specifically sabichaa miti politikaalii isa lafarra ta'u miti Kiristoos ka jedhu. Kanaaf wantoota kana qixaa hubannee saba keenya barsiisuun dhaloota karaa qabsiisuun baay'ee barbaachisa. Kanarraa kaka'e faarfattoonni keenya irraa guraniiru kun like voiceuma warra hawa siyaasaa qaban waldaa keessa calaqqisiisu. That's not right. That's not the place. Waldaan ka hunduma kennaati. Waldaa keessa voice ilaalcha siyaasaa tokko yoo dhufe waldaa diiga. Wangeelli laamsha. Tokkummaan bada. Tokkummaa yoo dhaddeemmoon mooraalli sabattiin tokko sinuun qannu wanni qannu marti harkannu bada. Wanni keessa jiru amma kana. That's our reality. Kanaaf furmaati nu baasu dubbii Waaqaatti dheetu gara dubbii Waaqaa deebinee pirinsipilii dubbii Waaqaa kanarra yoo dhaabbanne Waaqayyo saba keenya hin do'ata hin ilaala yeelluu nurra jiru fokkoo nurra cannana nurra jiru kana Waaqayyo nu hidha nu fayyisa. Maqaan Waaqaa ka ulfaate haa ta'u. Dubbii kana Waaqayyo hafuura isaatiin nu eebbisu sagalee kana akka jajjabaattan akka eebbifantan na amana. Waaqayyo isinaa eebbisu sagantaa itti hafu kutaa 3 itti fufee yeroo biraa ittiin dubbadha. Yeroo gaarii naa qabaadha. Baay'ee isin jaalladha. Waaqayyo isinaa eebbisu. Baay'ee nagaa keessa naa tura.